jalqaba hangafoota oduu bidiruun afurii Jibuutii godaantota feetee gara Yaman yabalaa turte dhimmuun namoonni 186 nageenya obbolootan keenya mirkaneessuuf akkuma kaleessa har'as boodatti hin jennu jedha mootummaan Turkiyyee. Jilli Oromoo Keeniyaa sirna wal harkaa fuudhiinsa Baallii Gadaa Booranaa 72ffaa irratti hirmaachuuf yaaballoo gale. Shama harkaa fuunee daawwattootaa fi bidiruun afurii Jibuutii godaantota feetee gara Yaman yabalaa turte dhimmuun namoonni 186 achi buuteen isaanii dhabaman. Bidiruuwwan godaantota 180 ol fe'anii gara buufata doonii biyya Yaman imalaa turan keessaa godaantonni turan dhiirota 124 fi dubartoota 57 keessaa hanga ammaatti kanneen argamuu danda'an namoota lama irraa kan du'anii dhaabbanni godaantota IOM ibsee hanga ammaatti reeffi namoota sanaa akka hin argaminis beeksisuu isaa VON gabaasee oduu Associated gabaasameen immoo bidiruuwwan godaantota hedduu fe'anii biyya Jibuutii irraa gara biyya Yamanitti imalaa turan 4 galaana irratti qilleensa hamaan garagalanii dhidhimuun namoonni 2 du'anii kan 180 kanneen ta'an bakka buuteen isaanii akka hin beekamne dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma godaantota IOM jimaata ibsee turan. Bidiruuwwan kun kan dhidhiman kamisa guyyaa 2025 akka ta'e kan ibse IOM fi namoota achi irra turan caalaan isaanii lammiilee Itoophiyaa akka ta'an eereera. Naannoo Yamanitti itti gaafatamaa IOM kan ta'an produusaator isaa bidiruuwwan 2 namoota 30 fe'anii imalaa akka turan baramuu isaa mirkaneessanii bidiruuwwan biroo 2 immoo namoota 150 ol ta'an fe'uun isaanii akka hin oolle dubbataniiru. Itti gaafatamaan kun akka madda oduu ajensii France Pressitti himanii namoota 187 ta'an bishaan keessatti dhidhimuun isaanii hin oolle. Bidiruuwwan kana keessa lammiileen Itoophiyaa turanii alatti namoota 5 warreen bidiruuwwan sana oofan lammiilee yommuu ta'an kanneen lakkoofsi isaanii 57 ta'u immoo dubartoota akka ta'an himameera jedha VON gabaasa isaatiin. Oduu Associated Press gama isaatiin akka gabaasetti namoota ammaatti hin argamne keessaa 181 kan ta'an lammiilee Itoophiyaa yommuu ta'an 5 immoo lammiilee biyya Yaman. Hojjettoonni IOM Jibuutii keessa maandheeffatan namoota lubbuudhaan jiran baraaruuf yaalii godhaa akka jiran kan ibsan itti gaafatamaan IOM lammiileen Itoophiyaa karaa Jibuutiin gara Yamanitti imalan ammas akka hin dhaabbanne himaniiru. Oduu itti aanuun nageenya obbolootan keenya mirkaneessuuf akkuma kaleessa har'as boodatti hin jennu jedha mootummaan Turkiyyee. Turkiyyeen gareen Ahmadiin durfamu kan amma mootummaa yeroo Siiriyaa ta'ee bulchaa jiru mootummaa Abbaa Irree Alaasaadiin hoogganamuun fonqolchee gara aangootti akka dhufuuf eenyu oliyyuu tumsaa turte. Deeggarsi Turkiyyee kun kan dirree waraanaa fi dippiloomaasii fayyadha. Tibbana gareen mootummaa Abbaa Irree Sooriyaa bulchaa ture bakka tokkotti jeequmsa kaasuu hordofee mootummaan Sooriyaa haaraan ejjennoo hatattamatti fudhateen haalicha to'achuu danda'eera. Kanumaan hordofee Turkiyyeen qaamolee jijjiiramaa dhufe gufachiisuuf yaaluu kam irrattiyyuu tarkaanfii barbaachisu fudhachuuf qophii ta'uu isii beeksisutti jedha maddi oduu Spider Media dhaabbanni oduu Anaadooluun. Oduu xumuraaf qabanneen jilli Oromoo Keeniyaa sirna wal harkaa fuudhiinsa Baallii Gadaa Booranaa 72ffaa irratti hirmaachuuf yaaballoo gale. Jilli Oromoo Keeniyaa sirna wal harkaa fuudhiinsa Baallii Gadaa Booranaa 72ffaa irratti hirmaachuuf dhufe yaaballootti simatameera dheengaddam. Jilli kun bulchaa kawantii Marsaabeetii Abbaa Mahamud Aliin kan durfamu yoo ta'u wayita magaalaa yaaballoo seenan bulchaa godina Booranaa obbo Abdusalaam Waariyoo hooggansa magaalichaa fi hawaasa garaa garaan simatamaniiru.
Miseensonni jiila Keeniyaa irraa dhufe kana hawaasa Oromoo biyyoota ollaa lamaan keessa jiraatan gidduu daangaa bulchiinsaa malee daangaa sirna gadaa akka hin jirre ibsaniiru. Sirni gadaa ammoo uummattoota dhiigaan tokko ta'an kanneen gaaddisa tokko jalatti walitti fiduun tokkummaa kan jabeessu ta'uu eeraniiru. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoon keenya karraaf qabannee kanuma. Warri haarawaa Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan sabiskiraayib godhaa toora YouTube chaanalii keenyaa akkasumallee toora TikTokii keenyaa follow gochuudhaan maatii keenya ta'uun mirkaneessaa. Nagaatti.